ورمسر الشيء هارا حالة ران اتي فردة تلالي تره الترقيق حالة ران اتي قلته ترقيق أجون تنحيف صوت الحرف سجلة صوتي سجلة يوهانغا قبودا ديمسي سجلة داغا قبودا جي أيه قبوني لالا حالات ترقيق الراء حالة ران اتقلة الراء وقفارتي حالة ران اتقلته أسي قبوني وليلال ران متى سادي كسراق أبتير فودا مكسور وقفارتي ران حالي ران اتقلته ميكا جنة أفر وين مو ورشان يجون اللي نجرة أيه حالي ران اتقلته وقفا درارتي كسراتي هي أرقمو دران متى ساتيف inni mataan isaa kasraa tahee argamudha jee. Raan fi mataa isaatii kasraa tahee argamudha. Fakkeenyaaf riijaal akka jechuun riijaal haaya. Raan san maal qaba kasraa. Lammaffaa irratti maal ta'a? Raan sukuuna tahee wanni isa duraa kasraa ta'uudha. Raan sukuuna wanni isa duraa kasraadha. Fakkeenyaaf fir'aawun akka jechuudha fir'aawun. Shirrima akka jechuun shirrima fakkeenyaaf riix kasraadha kun. Hayyee haala raan itti qallaturraa raan sukuuna ta'u sukuuna dabirii sukuuna lammaffaa jechuudha. Wanni isa duraatis sukuuna ta'uudha. Wanni isaan duratti argame kasraa ta'uudha. Fakkeenyaaf heejar akka jechuudha. As-sixr akka jechuudha. As-sixr sinii galajee yaada. Hayyee haalli afuraffaadhaa. Raan sukuuna tahee wanni isa duraa kasraa taatee harfiin isticlaa'a isa boodaan argamuudha fi awwalil kalimaa. Kalimateeni keessatti argamuudha harfiin sun ulaan. Saakin raan saakina tahee argamuudha qablahaa maksuur isa dura kasraatu dabre. وبعدها إيجارا سكونا سني حرف استعلاء تركمه في أول كلمة أخرى جتشو أول كلمة اتيان تو خيشة تخاركمه جتشو أما خريف هو غراغر منجرو كلمة واحدة خيشة تو في كلمتين جتشا تقو خيشة تو في جتشا لما خيشة تو جتشو أما ست حرفين استعلاء جتشا لما فا شلكبرت يرقمون حال ران اتقالة تخيشة جتشو أن أنذر قومك لا أن أنذر قوة جتشوني كلمة جتشلم أكافا كنياف نملما أول أحمد أكا جتشولاتي جتشلم قيس يجو أن أنذر قوة رانكوني جتشخباتي قومك يجوني جتشخباتي أول كلمة لما فاقيستي وبين حروف استعلاء أرقموا داجي ران سكونته والنسى درا كسراتاته هل يفرفان فاصبر صبرا جميلا فاصبر إن الله على كل شيء فاصبر صبرا جميلا قدير على كل شيء قدير شنفا خيسة تلفا على راه شنفا خيسة تجو هيا حال شنفا داخران اتقلتو كتاب نولي ربيين سقا خان الرت أفوري خان الرت أمو شني خان الرت أفوري خان الرت شني حسيمي ساكنة قبلها يا ساكنة مادية أو لينية جي. ران ساكن تهي أرقمو دا إسادرة
yaa'iin saakinaa argamuudha yookaan ammoo yaa maddiyyaa aw leeniyyaa jedhes ka beekamu kan maddu liinii jechuudha. Fakkeenyaaf inna allaha calaa kulli shay'in qadiir jettama. Calaa kulli shay'in qadiir diir dhugatu yaan kun asitti maali? Maddiidha yaa'ii maddiidhaati. Khayr dhugatus yaan kun asitti argamee jira. Hoggaa kana raan ni qallataa jee haalli raan itti qallatu asirratti wanni baranne shanii jechuudha. Kayyee abbaa kitaaba kaanitti achi gorreetti waan inni jiruunis ilaala. Raan haalli inni itti qallatu afurii jeete afurii fidee fixe inni tole bareeda waliin dhabu namni walirra ibsa godha walirra waa bayyansa namatti fayyadamu rabbi nu haa taasisu. Haalota raan jawaazul wajhiin akkaataa lachuun itti qara'uun baqqa'u. Inshaallah torbii dhufe waan ifi qabanne bareedaa. Torbaan kana haala raan itti qallatu sirritti qabatanii jee yaada. Raan tokkoffaa irratti kasraa tahee argamu mataa isaatiif rijaal akka jechuu riix akka jechuudhaati. Lammaffaa irratti inni sukuuna tahee wanni isa duraa kasraa taatee argamuudha. Fircaun fiiro hin furdiftu asitti. Fircaun shirrima akka jechuudha. Xeejar akka jechuu assixr misaalonni isaanii hedduudha. Kunneen raan sukuuna tahee wanni isa duraa sukuuna taatee wanni isaan duratti argame kasraa ta'uudha. Afraffaadha. Raan sukuuna tahee wanni isa duraa kasraa taatee jecha isaan lammaffaa awwala irratti harfiin isticlaa argamuudha. Kalimatayni tahee guni fidhe. An anzir qawmak ukuu jettu jechuudha. Fasbir sabran jamiilaa akka jechuudha. Inni shanaffaadha. Saakina qabla hayaa. Raan sukuuna tahee isa dura yaan maddiidha argamuudha. إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير أكيد شوراتي أيه خير أنا فقط بروم سيارة الله سبحانه وتعالى أعلم كافي وقباتن رقابة شنو